Oromoon qulqulluun qofti shergoota. Oromoon qulqulluun shergootanii kanaaf wal gorfachuun walitti himuun dirqama waan ta'eef yoo nuti abbaan fedhe waan fedhe yoo badhaafame addunyaa tana guutuu galabaxanii yoo kennaniif Oromoon qulqulluun hin hinaaftu isin jennee jirra. Kaleessa badhaasa Noobeelii Dr. Abiy Ahmediif isin wajjin ibsataa oole. Badhaasa sababatanii mootu hayyuu Oromoo irratti beekaa Oromoo irratti yoo duulan kaadiroon OPDO farshoo garaa quuftee haraqee garaa quuftee jabbiloota waa takka beene irratti bobbaafatee nama arrasitu ganamaan kaatee haraqee dhugaa hin dandayamu jechuun kun hin dandayamu kun hin dandayamu kanaaf iski kanaaf dafa share gora share no ahun miyaasፈልጉት share no miyaasፈልገን so dura shabakatu nadibe irabae amma share gota ni hanga isi share gotanitti ujoolleen kaleessa galgala badhaasa gammachuu Dr. Abiy ibsachuuf osoo deemtan shortaan isin qabe waaqayyo rahmata isinii haa godhu nagayaan qorsoo fi bachoo teessanitti isin haa galchu ijoollee biyya arabaa mata turee jedhu sanuma malee hamtu biraati fi warra kalee galgala badhaasa Noobeelitiif osoo deemu osoo kaarota qama of manfuwaa keessa shirshir jedhu shortaan guurte Umara galtee taasisiif abbeeti ergamta ani ganama isinitti himee ture kaleessa ganama isinitti himee ture diaspora biyya arabaa mangisarratanyaan argaan barbaadu galatan dhabinaa shortaa isin qabaatin mee amma namni isin dubbisu isin haasimatanii gamma Noobeelii irratti osoo gammachuu kee argisiifatu deemtu qabamtee mee amma si haasimatanii yoo namni isinitti isiniin galuu bar hoolota biyya arabaa tunniin keessatti warri amma EPP deeggartu sun hoolama eeydu san hin geettu wallahi warri EPP deeggartu yookiin abbichuu kenna akkasii kenna maarra ittiinaaf jawar ittiinaaf kamaal ittiinaaf daawud ittiinaaf lamaan ittiinaaf fayyaddu sun hoolotuma ofii eeydu san hin geettu wallahi isuma dhugaa hoolota ati eeydu hoolota arabaa santu si caala re'ee arabaa santu si caalaa siin jedha sitti himee jira bar kaleessa ganama as taa'ee bakka tana taa'ee kootii kana uffadhee shaamizi diimtu malee sitti himaan turre sarraatanyaa biyya arabaa siin jedha mangisa yoo biyya galte warri mootummaa keessa dalaguu arab nabbare fiyyal mixabbiquu siin jedhanii araba gargaal nabbare mixabbiquu siin jedhanii araba garsa shaqaalaa nabbarachi siin jedhanii Abiy kiyya marro kiyya jechaan olini deeggari faarfadhu dalagaa kee hidhiisni siin jenne fakkeenya siin kaafne maammee fakkeenya siin kaafne yaa shaqaala maal abbaa keetiitiif osoo giiroo qama of deemtu Noobeelii maal badhaafamu osoo deemtu qabamtana kossu ummakna al abuukum sharmuxooch Abiy fi warri Abiy deeggar hundi isaa warri biyya arabaa jiru sharmuxoota naataachuun libdaat likkii keessan hin beeytanis gammachuu argachuu isaa argatu waan bira maaltu Noobeelin isin waa'ee Noobeeliti walitti isin qabee wal saluuf isin oofa mana arabaatirra mana ijaazatirra naataachuun libdaat unkaan gabbaachuut wadaagar unkaan gabbaachuut jedha bar baga galtan nagayaan teettanii qorsoo teessan nyaattan sharmuxooch obboleessi keessan gizee biyyaa dhumu biyyaa du'u waraana Abiyyiin waan hin afaniif dhumte jettan warri achi kaadiroon inni mallaqaan bite hayyuu Oromootu shira kana qindeessee jetti anna dhibaa tiisin biyya arabaa taabiyyiin deeggartu tunii fi kaadiroonni OPDOta biyya keessallee akka isaan itti yaadan qofa na dhibaan mee rabbii keessanii jira ummata ufiin hin beeyne ummata yoo itti himan hin dhageenye ummata wallaalaa kana mee laalaa dhuguma rabbiititti ani kalee galgala ganama sa'aatii tana as taa'ee Dr. Abiy baga gammadde garuu ijoolleen biyya arabaa jirtan kaayiroo jirtan biyyoota arabaa keessa jirtan
warri mootummaa isin tuffataa olii gadi hin deemina dalagaa keessan dalagadhaa bakka majirtanitti kan mana maadaam jirtullee gammachuu kee manuma maadaam keessaa ibsadhu karee eeydullee bakka maree eeydu ibsadhu ka gaala eeydullee bakkuma gaala eeydu ibsadhu ka oorruu dalaydullee bakkuma oorruuti dalaga ibsadhu sin jedhe maaltu kaarota nyaachuuf walitti si oofa noobeelin sirni noobeelii ka qophaa'e noorwetti manfuuhaa maaltu jira minaallee manfuuha maal abbaa kee barbaadda manfuuha shallee walgeette hundi achitti ka akkamitti re'ee jalaa deemu jettu hundi walgeette noobeelii gammachuu agarsiifatta mee maaliin agarsiifatta maali wanni agarsiifattuun kaarota hin bitta birrii lama sadihin maal isparaayitii guddaa kana faantaa kana birrii shan yoo amma dabaluu baate duraan birrii shan kan gaafa an beeku hin bitta san booda lafa dhiitta gizee kaaronni garaa keessa si dhaabate osoo achi hin gahin qabamte jechuudha hundaafuu rakkoon qabu baga nagayaan biyya abbaa keessaniitti galtan ciqii keessan feesbuuka kan ubbaa dadhabne suuraa hayyoota balleessuu keessan hayyoota arrabsuu keessan waa hunda keessan dadhabne irraa nagayaan rabbi isin haa galchu biyya abbaa keessaniitti ilmaan ciqii duraanuu ciqii keessaa baatanii harreen hin dandeessitu quufa hin dandeettu harreedha warra biyyatti rakkoo keessa turetuyyuu bakka shabakaan hin jirre turetuyyuu akkatti neetworkii kanaaf ruuza kana qufee ol uttaalaa jechuudha amma mootu yeroo nagayaan galtee shiimoo kee qorsoo kee nyaattu bishaan boorayaa harreen itti fincooftu kana dhuydu likkii galtaa jechuudha soo kana kuni ka deeggartoota OPP biyya arabaa inni biyya keessaa mootu warri OPDO warri akka taayee danda'a kun warri akka taayee danda'a kun mee dhaabadhaaf laala isuma dhugaaf taayee fi warri akka taayee danda'a warri ganama subii kaatanii hayyoota Oromoo irratti duultan keessattuu Jawarii fi OMN irratti fuuleffatan kun mee durumarraa kaasaaf laala durumarra seenaa keessatti mee ulaala warra haadhan Amaara abbaan Oromooti ka Itoophiyaa Oromoo gurgurachaa ture durirra warra makaa Oromoo qabu yookiin warra niitiin Amaaraa yookiin warra haati Amaaraa warra makaa Amaaraa qabutuyyuu Oromoo gurgurachaa ture Oromiyaa gurgurachaa ture Oromoota fixaa ture haarayaa mibar Abiyyi yoo Oromoo gurgurati yoo Oromoo bilisoomsas haarayaa miti Abiyyiin sababattanii Abiyyiin deeggaraa hayyuu biraati irratti duulina kaadiroon OPDO Abiyyi keessan jaaladha rakkoo miti isinii dhiibne bar Abiyyiin jaaladha Abiyyiin jaalachaa immoo hayyoota biraa irratti duulina seenaa keessa ilmi haadhan Oromoo ilmi abbaan Oromoo ka Oromoo gurgura hin jiru kaniitiin isaa Oromoo sadiin kana hin jiru seenaa keessa ka haadhan Oromoo ka haadhan Amaaraa ka abbaan Oromoo ka biyya Itoophiyaa san gurgura hin jira fakkeenya sii kaasuu danda'a Hayila Sillaasee fudhadhu Hayila Sillaasee amma maanurratti dhaabe Abiyyi jettanii isin iyyitan kana haati isaa Oromoodha haati Hayila Sillaasee Oromoodha jechuudha Oromoodha Goobana Daacee fudhadhu ka Minilikiin Oromoo irratti mootummaa godheetiin hin fixaa ture niitiin isaa Amaara intala Minilikii jechuudha sigalaana soo warri akka taayee danda'a kun warri akka Addisuu Araggaa kun kaadiroonni OPDO hundi keessanuu warri Dr. Abiyyiin faarsaa hayyoota Oromoo biraa irratti duultan jarri hunduu Oromoodha indoomu Abiyyiin makaa qaba malee warri isin irratti duulaa turtan kun Oromoo qulqulluudha isin jedha Abiyyiis Oromoodha makaadha garuu makaadha inni Abiyyi mootummaa ta'uun waan biraa faarsuun waan biraa sigalee yeroo faarsitan uflallataa faarsa Abiyyi sanyii mootii jetti amma sanyii mootii kaleessa miidiyaa gubbatti haati isaa Amaara Gondaree naafxanyaa intala Milikoo isin jira hin dhageenye badhaasa argachuu waan biraati baga argate mootummaallee baga ta'e sun waan biraati warri ilma abbaa gadaa Abiyyiin ilma abbaa gadaa godhee hayyoota Oromoo argite hayyoota Oromoo gantuu godhu
isin mataa keessantu gantu rakkoo isin qabdantu jira jechuudha bu'aa yaa'ii gootanii isin argattantu jira jechuudha fakkeenya mammoo taa'ee danda'a ganama kana shira fakkeessitoonni hinaaftonni qopheessiteen barattoonni Oromoo dhumaa jiru jedha barattoota Oromoo ka fixaa jiru soddoota OPDOtii bar soddoota IPPtii bar soddoota teessantu fixaa jira OPDO hundi isiin ittiin jira Amara OPDO hundi isiin ittiin jira Amara ka barattoota Oromoo fixaa jirus Amara soddoota keessanii jechuudha soddoota keessa nurraa qabaddaa hayyoonni Oromoo maal isin godhe nuti koo kaleessa gilee inni badhaasa argatu Noobeelii isin jettan akka addunyaatitti abiyyiin keessa furate erga keessanuu ta'e yaa warra OPDO isin wajjiin bar baga gammaddee baga milkooftee jira olle bar maaltu ganama kanaan hayyoota Oromoo irratti isin doolchisu isin geesse hinaaftota maarrota warra shira qindeessee dhiiga Oromoo xuuxee dhiiga jiisuu barate jechuu maaltu isin geesse ganama kana maaltu isin geesse be barattoonni Oromoo Oromiyaa keessatti mi amma fakkeenya osoo yuunivarsiitii Harammayaa ka Oromiyaa keessa jirutti yaa'ii kun ka'e osoo barattoonni Oromoo kun Oromiyaa keessatti dhumanii fakkaachuu danda'a hayyoonni Oromoo qindeessuu danda'an garuu barattoonni Oromoo ka dhumaa jirtu Amaaraa kililitti Amaara immoo isintu biiroo keessa wajjiin oola isintu mana dhugaatii keessa wajjiin oola Jawaarii miti jechuudha lammaa miti Daawudii hayyoota Oromoo kamiyyuu miti jechuudha warra aangorraa bilisaa kamiyyuu miti warri aangoo keessa wajjiin oolu isin warri sabsabaa wajjiin mari'atu isin warri halkan wajjiin bulu isin warri wajjiin dhugu isin beerran keessantu achii dhalate isini garaara akkamitti Jawaar Bahar Daaritti Gondaritti qindeessuu danda'e mee akka ati taayyeen akka barreessatti jechuudha akkamitti qindeessuu danda'e ya share godhe afaan banteen allaaliniti wasak so kanaafi kaadiroonni OPDO guutuu keessanuu karaan isin irra deemaa jirtan keessattuu warri akka taayyee kun fi jabbiloonni wallaaltonni Facebook kana gubbaa abiyyiin faarsaa hayyoota Oromoo irratti duulaa jirtan karaan isin deemaa jirtan kun gonkumaa sirri miti Oromoo adda fageessa malee Oromoo walitti hinsiisu jiran kadhumaa jiru ilmoo namaati awaasa dhiinni baay'achaa deemuun abiyyiin isin jaalatan kun diinni itti baay'ataa deema dhiinni hawaasa baay'achaa deemuun hawaasa lubbuun namaa bahaa deemuun mootummaan tokko jabaa fedhellee ta'u ima kufaa jechuudha hin kufu seenaa namicha kanallee hin xureessina akkumarra maqaan abbichuu kennaa addunyaa irratti nu waamamee jettan kan akka akhir isaa fokkatu hin godhina isin jedha namicha faarsitanii gaaza guuttanii gaafa inni akka jiruun waraana ummata irratti banuu eegalee ummanni dhume seenaa isaa hin fokkisina isinumaaf dhaamutti jirra bar kadhumaatii Oromoo rakkoo qabu Oromoon miliyeena meeqa dhumeetiin hin dhumu Oromoo osoo lafarraa fixe Minilikiin lafarraa fixe Oromoon osoo lafarraa ka dhumu ta'e Minilikitu lafarraa fixa ka dardaanan boolla qoteetiin awwaalaa ture isinii gala Oromoo osoo lafarraa ka dhumtu taate Haayila Sillaaseen lafarraa fixa Oromoon osoo lafarraa ka dhumtu taate Mangistuu Hayilamaaramiin lafarraa fixa jechuudha sila hin dhumu Oromoon so Oromoon galaana ummata rasaasan tumtee boombii itti baysitee harka murtee harma murtee boolla qottee awwaaltee dhumuu dide so isin warri amma abiyyiin faarsaa hayyoota Oromoo arrabsaa jirtan kun yoo diqaalallee taatan yoo nafxanyaa afaan Oromollee baratte taatan afaan ittiin dhaafaa warra keessanii saniin ummata Oromoo kan akka ofirraa isin beekan arrabsaa malee abiyyiin faarsaa hayyoota Oromoo biraa hin arrabsidaa isin jechuu jira sanuu bar hiriira waamti hiriira gammachuu waamti kadhumaa jiru barataadha ati asii haraqee dhuydee naa gammadda asiin hiriira gammachuu waamti asiin immoo hayyoota Oromoo arrabsiti
sini garara kuni dadhabina sammuu keessaniiti dadhabina sammuu keessaniiti keessattuu kaadiroon OPDO jechuudha ana yeroo baay'ee namichattiin taa'ee danda'anii sun biloo kana goote sanu namni biyya bulchu biloo kana magora biloo kana magooti yuusan biloo kana magooti kalee koomentii wayii kennaaniif kalee galgala biloo kana goote nani baay'ee kana garuu mangista sarraatanyaan mootummaadha miskiina biloo goraa jechuudha akka yaada isaa hin dabarfan koomentii jala ooltii bara koomentii dubbisaa ooltii waa yeroo hunda hin deeggarreef biloo kinatti awwaale taa'ee ajiba kun so maalitti fakkaate warri jaaltaayee fi warri akka jaaltaayee kun maalitti fakkaata beektan yeroo isa akkatti abiyyiin faarsisan kana abiyyiin waggaa kana yoo insi jinnii taate malee insiin hundi akka waan xajjii dhugee sakkareetitti halkanii guyyaa xiqqaan guddaan dhiirri dubartiin jaarsi jaartiin abbichuu koo jedhaa oole abbichuu koo jedhaa oole yeroo san ati feesbuukii sirraa gubatee quban qabdu abiyyillee yeroo san feesbuukiin banamne aga namni isa jaalatu takka takka miidiyaa irratti argamallee quban qabu amma erga inni waan laaqee namni cinaan warra dantaa dhuunfatiif qabsaa'u malee warri dantaa sabaatiif qabsaa'u isa jibbee isa qeeqoo eegaluuf arga jechuu gaafa namni halkanii guyyaa sakkaree halkan irriba keessallee ka'ee akkatti iskiriinshuutii jawaala irratti suuraa isaa laalu san feesbuukan qabdan isin kataa yerlee gubatee ture doktor Milkeessaa maarreen kunniin gubatee ture abiyyi inuun bananneeyyuu hin qabdan ijoolleen feesbuukii mootu televizoona qabaattee isin dabalatu akka isin jaallattu jawaala ofii irratti jaallatuu ibsatti malee kanaaf abiyyiin nuti osoo isin nutti hin faarsin ummanni Oromoo guutuun osoo kaadireen OPDO hin faarsin argitee osoo kaadireen feesbuuka gubbaa hin faarsin namni hundi jaalataa ture abiyyiin jechuudha gaafa abiyyiin halkanii guyyaa xiqqaa guddaan ilmaan Oromoo hundi abbichuu koo ilma abbaa gadaa jedhan san isin nutti himtanii jaaladha nuun hin jenne jaaladha isin nuun hin jenne warri har'a isa jaalattan kun isin jaaladha nuun hin jenne argitee ilma Oromooti gaafii Oromoo deebisaa Oromoo irraa boo'ichiin dhaabbataa waan jedhuuf isumalleen taatu Oromoo irraa boo'ichiin dhaabbataa waan jedhuuf halkanii guyyaa namni hundi madaa qabuun sakkaree abbichuu koo jedhaa ture abbichuun keessaan aangootti dhufee osoo Oromoo waa takka hin godhin siidaa Hayila Sillaasee dhaabe siidaa Minilik dhaabe badhaasa tana dura lama argateemi siidaa warra soddootaa lama dhaabe jechuudha lama dhaabe Oromoon akkuma kalee sanitti booyaa jira akkuma kaleetti hidhamaa jira akkuma kaleetti garafamaa jira ka kalee caalaa ajjeefamaa jira jechuudha du'aatiin ka duraanii caalaa itti baay'ate Oromoo ka dur caalaa buqqa'uun ka duraan hin jirre abiyyi irratti dhufe jechuudha gaafa abiyyi aangoon qabatin gaafa mallasaa namni tokko buqqa'een beeku qeerra tokko buqqa'een beeku erga abiyyi aangoo qabate Oromoon darzaanan buqqa'e darzaanan dhumutti jira manni hidhaa Oromoo jira afaan Oromoo haasa manni hidhaa irrallee akkuma kalee sanitti jechuudha so wanti nuti abiyyiin ummanni amma qeequuf jibbuu osoo jibbe Oromoon abiyyiin jibbuun jiru ka Oromummaa isaa irraa mulquun jedhu fedhu inni haadhaan amaaramii waraabessaa ta'u yoo fedhe ilmoon abbaan waamama abiyyi Ahmad Alii Dheeraa Oromoodha dhalataa Jimmaati bashaashan kana addunyaallee ragaadha innillee irra deddeebi'ee himateera haadha dhoysaa ture malee haadhaan yoo fedhe amaara miti inshallah maa bineensan ta'an maa jaldeessarraan dhalan maa harreerraan dhalan maa waraabessarraan dhalan haati waan feete haa taatu ilmoon abbaan waamamti waan taateef Oromoodha waan abbaan Oromoo ta'eef ummanni hundi mucaan kun kenna obboleessa kenna ilma kenna abbaa kenna imimmaan nurraa haqaa abdii jedhuun sakkaranii abbichuu koo jedhaa turan abbichuun gali jennaan kal'oon loonitti galtii jedhe dhufnaan siidaa soddaa siidaa akaakayyuu warra haadhaa malee warra abbaa hin dagate jechuudha warra abbaa hin dagate
dhuguma jiru kana fudhaa dhugaa hin hardhoofti warra soddaa malee warra haadhaa malee warra abbaa hin dagate abbichuun keessan hin dagate badhaasa dura furaannateen siidaa Haayila Sillaasee dhaabe jechuudha badhaasa lammataatiin siidaa Minilik dhaabe Oromoo maal godhe Oromoo irraa imimmaan haqita kan jiru Oromoon booyaa jira bara inni daaban siidaa dhaaba Oromoon booyutti jira inni daaban siidaa dhaaba Oromoon hidhaman jira inni daaban siidaa dhaaba Oromoon du'a jira kaadiroonni OPDOtii fi wallaaltonni mootu yookiin diqaaltonni warra fincaan Oromoo hin qabne baga du'e baga hidhame namni badii qabu duruu ajjeefamu namni badii qabu duruu du'a jetti ilmu du'a lubbuu namaa qallaalli itti fakkaate nama dhiba kun akkamitti akka yaaduun na dhibaan uummanni mataa qulfitu na alatullaa alayhi yeroo namni du'e warra baga du'e baga ajjeese baga hidhe jetti bar osoo abbee du'e baga ajjeeste abbichuu koo jetta osoo mucaan dheengadda du'e ka Booranaa sun dhalataan Booranaa ka du'e sun mucaan barataan yuunivarsiitii ka du'e ka haadha malee guddate ka du'e sun abbaa kee ta'e yookiin ilma kee ta'e yookiin obboleessa kee ta'e abbichuu koo baga ajjeerte hin jettaati yoo feete inshaallah jimmaami bashaashatti dhaladhuuti bashaashatti gandi inni dhalatetti yoo dhalatte jimmaa miti ganduma inni dhalate ollaa isaatitti yoo dhalatte baga ajjeerte abbichuu koo hin jettu nama du'e san waan hin beekneef akkas jechaa turte jechuudha fakkeenyaaf maashoo ka du'e mucaa diishise anaa walitti ijoollee gandaatti kaleessa waa'ee du'a isaa dubbadhee ana naal abuukum maal abbaa keessanii abiyyi nurratti faarsitan maashoon waa'ee du'a maashoo dubbadhee an kaleessa baga gammadde jechaan oolle isin wajjin baga gammadde jechaan oolle hinaaffaa wanni isin jettanii nama arrabsitanii maal inni hudduu haadha teessanii saraati OPDO fi warra OPDO deeggata hundi keessan maashoon ikkoo dhishisiisii bar ijoollee ganda kiyyaati bar barataa yuunivarsiitiiti bar ganda nuti walitti gowwaata haadhaadhaaf gandummaa namaan jettan ani ilma ganda kiyyaa akka du'e dhiiga isaatiin dhaabbadhee baga badhaafamtee isinii wajji jechaa oole maal hudduu keessanii hinaaffadha namaan jettan akkamitti yaaddan isin yoo namni callisu maal abbaa keessanii hin beekne kabajaa xiqqoma yoo waa jettan maan saalfanne warri abbichuu koo jettan kun guutuun keessan bakka feetatti dhaladhuuti anas sisale hunda keessanuu guddaa kee xiqqaa kee ana hudduu ta'e ol garagalchee sisale xiqqaa shooma maa hin qaanfanne isin hin jira baran maa akkuma namaatitti hin yaanne isuma dhugaa isinitti himaan neen fagoo biraa barattoota fagoo biraa kaadhuma naa ta'u ijoollee dheengadda yeroo inni badhaasa fudhachuu deemu dhumte lamaan mucaa Booranaa mee akkuma isin jimma taatanii duuti Booranaa isin hin ilaallanne akkuma isin jimma taatanii duuti ka Arsii isin hin ilaallanne ani bar dhalataa Arsiittu maashoo ka Arsiitti du'e dhiisee osoo waa'ee isaa poostiyyuu hin godhin isin wajjin baga gammaddan isin jechaa oole eessa abbaa keessanii gandummaa isin maraache namaan jettu qoy gandan qabdan isin warri akkasii sun Oromoo qulqulluu miti hudduu haadha teessanii saltan diqaaltota ilmaan harree keessan dhalte Arsiin harree salti namaan jettanii miti isin warra haadha keessan harreen saletuuyyuu isin warra haadha keessan harreen salee harreen isin dhalchetu gandummaadha hinaaffadha namaan jedha isuma dhugaa isinitti mujjiran ufirraa fakkeenya isin fudha isinitti mujjiraan dhagay osoo gandummaa taate anatu kaleessa isin wajjin baga gammadde abbichuu koo isin jedhaa hin oolle jechuudha silaa gandummaa qabaadhe silaa hinaaffaa qabaadhe anuma an akka fakkeenyatitti akka ufudhee nama biraa dhiisi nama biraa fakkeenya ufudhee isinitti mujjirama yeroo namni isinii obsu yeroo namni isin kabaju isin kabajaa hin beeytan kabajaa takka hin beeytan ani baniin kuulloo jedhamu kun banii akka ta'e na dhibe feesbuuk gubbaa kun Oromoo qulqulluum isin wallaahi isin Oromoo qulqulluum isinitti mujjirama dhiiga Oromoo takka hin qabdan isin warri feesbuuk gubbaa baga ajjees baga hiisis abbichuu ilma abbaa gadaa hinaaffatu Jawaariin akkas godhe hinaaffatu ebaluun akkas godhe hinaaffatu ebaluun akkas godhe hinaaffatu ebaluun akkas godhe jedhu kun wallaahi itti kakadha isin dhiiga Oromummaa qabdan maaliif osoo dhiiga Oromummaa qabaatte ilma Oromoo ka du'e irratti hin qostu baga du'e jetteetiin hin qostu dhiiga waan ta'eef bar yoo beekuu baatte dhiiga waan ta'eef
sigalu jira so kanaaf waan galata keessan immoo irra hedduu kolkoleen Facebook kana gubbaa jibbaachuutu argatte jechuudha argattan hundi keessa gammachuu osoo lafa dhiituuf deemtu qabamte irra hedduun isii mee amma abiyyi isin haa baasu achi shumeesii yoo seentanii mee dhaqeesii haa baasu ilmi abbaa gadaa ilmi sanyii mootii dhugumaan inni sanyii mootiiti mee shorxa Masuudii harkaa si haa fuudhu naal abuuk Facebook gubbaa caffartii bartanu mee shorxa harkaa si haa fuudhu abiyyi inuu dandeettii qaba shorxa harkaa si haa fuudhu injiru wanne akkasii sarraatanya shorxa harkaa fuudhu yellam qabamte qabamuu baatte abiyyiin faarsuu baatte tiksee re'ee namni achi garagalee isii ilaalu hinjiru jira bara isinitti himu jira bara ambar isinii dhaamutti jira anamma yeroo akkatti isinitti himu kana waa takka isinirraa hin barbaadu homaa isinirraa hin barbaadu garuu tiksoonni re'ee warri osoo abbichuu koo jettu shorxaan fuudhu ima galti abbichuu koo jenne fuudha shorxaan kuchisa abbichuu koo hunduna nyaata akkas na goran jenne alaaxuun shorxa abee shorxaa Suudii sallaa ilaa osoo biyya kana jiraate shallamani wayne shorxaa Suudii matoo amatinuu rabbo aboo shorxaan Suudii sun baguma jiraate likkii galchaa bar kolkolee Facebook gubbaa xiqqoma iyyitee yoo isin ruuza kana garaa quuftee kaafattee tiniin abbichuu koo jechuu eegale duruu gurra qabeennaal abuk biyyi arabaa kabajaa qabdi akka Itoophiyaa seeta kabajaa qabdi gidee ruuzni si keessa dhaabate hin beeyti ummata arabaa jechuun ummata Suud Arabiyaa jechuun ummata sammuun kute yoo xiqqoo sitti dhaabatu hin beekan xiqqasho sitti dhaabannaan duruu gurra see qaban riyaala 500 waan olii godhatteemi yalla gali sin jedhan gali jedhan hin galti caffaruun hin jiru laalaam caffaruun takka jiru shumeesii isii huddoo ol qabattetteetti anaaxuun zim jedhe takkatuu dhaltuu durillee kakkaafattee tiriin hin qabbaneeffadha jettee mana madaamii gara ijaarraa kutti na higgimi jedhani hin kutti tafeete haasat tafeete kaafannaan kutteeti Suudii keessatti sitti dhaabannaan yoo akkam jabaatte nasiiba qabaatte taraa lama sadi dhaatta san booda ima gutta ka dhiiras ka dhalaas jechuun so ummata smart jechuun smart jechuun ummata sanaxxala jechuun shorxaa biyya arabaati haa jiraatan waggaa 100 haa jiraatu shorxaan biyya araba abeet bataam des himmilno dhugumat wallahi osoo Suudii san jiraadhe takkittiin isii hafuuran baafat gaafa bara nuti gaafa Suudii jirru wallahi gaafa Suudii jirru isinitti hima dhaggeeffadha warri duraan Suudii jirtan warra Facebook na argaa na qabaa gadhiisaa jedhu kana beeratu asiira bitaaf manfuwaa keessatti wallahi beeratu asiira gabbayee bitaaf hijaaba godhatee malee dhiirri gad hin baatu udaaniif gad hin baatu dhiirri warri amma Facebook gubbaa guuttee nuti akkasoodha nuti sanyii abiyyi nuti kuulloo miti nuti oromoo qulqulluudha jettu kuulloo nama Facebook Suudii guuttatun fincaanii gad hin baatu wallahi fincaanii gad hin baatu Suudii gaafaan turetti takkittiin yeroo tokko asiif jimma jedhanii lolli gandummaa ka'ee walolanii takka fincaanii gad hin baatu wanni kuulluu taate oromoo qulqulluu qofa gabbaa arsiis yoo taate arsii qulqulluu jimmaas yoo taate jimmaan qulqulluu harargee yoo taate harargee qulqulluu san booda kutaa fete walloo yoo taate walloo qulqulluu malee ilmoo makaa kutaa oromiyaa kam keessatti yoo dhalatte fincaaniif gad hin baatu gaafaan Suudii ture makaan takkittiin gad hin baatu makaan maal godharre akkasitti anillee aangoo gadhiisee amma Kaayiroo kana dhufee diqaaltoon achi keessa guutte du'a obboleewwan keenyatti irratti qoostii jechuudha bataam miyasaajinu bataam waay osoo tokkochummaan akkanaa tokkochi Suudii san jiraate likkii isin galcha bara wallahi likkii isin galcha bara likkii amma Kaayiroo kana keessa tokkocha wayii kaalkanii guyyaa abbichuu koo akkas ta'ee gubadhe jedhu Neemaar Fuwaasan qofa jira maaliif dhiifne beeytanii waan biraa waan haasa'uun beeku abbichuu faarsee homa kiraa manaa ofirraa akka falu qofa wallahi isinitti himu jira dhagaa Kaayiroo jira kakadhee isinitti himaa jira na amana imanan
أنا يوتاتي نما منا أبولي سمان متا إمام يربس نما جرب رتاي وجولي إنساني يربس هم بيتن أرجو جرتن هل كان قدوة تبولان إذا ما رجع يسرتيهم حاجتنا إجنا ما لبسدو قربان إمار جرا كايرو كنا أرفي مارة أكذي قدبو جرا يربسا ورزان وان براوان هاسه بير إتمبارة تنجو إسرتي مجرا وان برات فنديف مثلا يو أكل جريتين بير إساني كانت تفين أقرثين كرامنا وان كفلتو كم شورتي أنسب إسما رقاي سنتي ما جرا رقان ترما كبرنا وان برا نمني إسا صداتي تكنجو نمني أفان إسا كبودة دبي تكنجو نيمار فؤاد كنو أجر أبان فتن إتبلبلا قافتنا حاجراتو أبان ذري الربسة بير إساني أفجالة چيزة كولو تخنا أفجالة چيزة كرامنا أفرها كفلو والله اسم رقات كاكتاي سنتي مجرا كاكتاي سنتي مجرا صدامي أما نيمار قوتكو ماريكو أكاذك إني رقا قوتا مي نبرتا إتني نبرتا أرثين هرسل تهاجرو أبان فيتن إتبلبلا كثير يعني ما نبي أن كنا من إسابولا من صدا إسا وجين أما من مبارك يراون دالكان الكم من مبارك جرا مبارك إمبرة وفاء عبدو سيف أبرة وفاء أجتاء نبرة هاي أرثيها الرسول وعدا يسنيكلا إسو مدوغاتي والله صبان نأرقى من عمد چك أما وري فاقو حقا فيتن أدانا فاقو جرتني كايرو كيسا إيري توقعا وفاء جوار أبيت تنافي جوار مارت تنافي جريها أدانا يلم انجرو وول بينس يلم كايرو كيسا دزي ايرت آرطا يلم غافنو سعودي جرو يلم ديكالان أورمو كل نرس سيقولي أما اللي مچان قرانو نياتي مالي جنان كله سنجتني ساني ميتي أورمو كل دا بقى فارفتي تمان كرامنا أفرا كفر جنة إيمان سيقولي كناب سن وانا كسنيت تكجرا سو شرطة سعودي باقي هاغلتومن شرطة سعودي بطعم هاغلتومن سو باقي دامي رضوان اتبلبلي ما ياتي الأقومان ديرا أصلي برتاي عرب سياري نوم توك عرب سياري دين ولو سو بيتن اتبلبلي لكي اتدولي سنجا جرابر مالا باقي زيادة ديمتاتني ولو يرى يبتان اتبلبل شلوتها كيسان كومنتي يرى ديمتاتي نمار رسو اتبلبلا ورد صبر عن جاري تقوتهم كيسانو ديما اتبلبلي تيم قلقلا كذي أنا تجرو من إثاني جرو ليفيد وفي أنا مرة ثكث جرو هعرف سبكا كانوا وني برا سو كان جد إني برا موتون ورد كادروتو أوبيديو بليس يا كادروتا كين كادروني ورد دياسبورا اللي ورد هجرة جرتاني اللي بيام برجاجي سنا بياتنا إنديجنا سنتي مجرا بر كأورمو هيداتوري وقادي دمي تربا إسين ورا أوبيديوتي كأورمو أجيزاتوري وقادي دمي تربا إسين ورا أوبيديوتي كأورمو هيداتوري إسين ورا أوبيديوتي كأورمو بيجرا بوكيزاتوري إسين ورا أوبيديوتي أمّن مسكين نما إسين غوني فيتا نوبل مي وان فيتا فودا الدنيا ما غربتني إسين بدأ نجتشو كانوا ما جرو أورمود كايدا ما جرو أورمود نوتي أبيي كيرسانيرا إسي وران غورا جرو لي ون برا واتا كم برباد أورمون نغايا قوما برباد يا جرن نغايا قوما برباد أورمون نغايا قوما برباد كناف أمس يودن ديتن أرغتي هاركي كي عجبو أما وانا كتايا سنفا وان أمتا أورموتي رتي باريسي تهيوت أورموتي باريسي سن أكا نغيني أمتا مسكينة كان أكا بجمو رتي هجدا أرغتي سيقالي كان بربانا وان برا وان تكن بربانا نوبيلي كيساني تلي وان هنافانا نكبو تكنجر نوبيلي أبيتي هنافانا نكبو تكنجر نادي بابرا نما قدي قباتي بيا بولشا قباته هنافا متا كوري تو متا ينسوفا أورمونا زوينا في كلمة هنين تنبين بر صدتو فيديو تيتا إرينا باتي بر ورهاد إيسان ترين تباي بر كليسا أوصلتي أورمون تو كهين تنباني
Oromoon nagayaa wajjin gammachuu simatee bakka jiru warra haadha isaatimi warra soddaatee isaatimi zinnaashan jirte asii warri soddaa hirriitti ba'a min ayinatu kibra bis ummatin hoyyaa'e siroo biidiyoon tun ummatuma akkamirraa fuutin na dhibaan ummatuma akkamirraa fuutan isin qo'e na dhibaa baran osoo intalli teessi bira teettu akkamitti abbaa faati hiriira natti bayan an amma fakkeenya fan amma lamisaale Dr. Abiy jenne Abiy sare tuqee ofiitti nama nyaata fakkeenya osoo anaaf jaartin xiyya asitti badhaafamuun teennu akkami warri soddaa hiriira natti ba innu intala isaaniit irraa dhalate akkamitti akaakayyoonni eessumman hiriira itti bayan nama dhiba kun dhugumatti barakam keessa jira yaa rabbi kiyya yaa rabbi Allah so dhugaan jirus kanum Oromoon guyyaa kaleessa Abiyyitti hiriira bahe tokko hin jiru kan gammadii kan Abiyyiin gammadiin illee tokko hin jiru maal waan ta'eef gammadanii beeytani waan Oromoo ta'e qofa waan Oromoo ta'e qofa waan Oromoo ta'e qofaaf Oromoon hundi gammadaa fi oole ka gaddaa oole ka hiriira itti bayaa oole warra haadha isaati warra niitii isaati waan warri niitii isaa barataa Oromoo fixeef hayyoonni Oromoo arrafamuun qabdu naa abuukum waan warri soddaa isaa hiriira itti baheef Oromoon arrafamuun qabu waan warri haadha isaa hiriira Abiyyitti baheef Oromoon arrafamuun qabu waan warri soddaa isaa itti naafeef Oromoon arrafamuun qabu hayyoonni Oromoo arrafamuun qaban hin qaban hay ka hiriira itti bayaa jiru ka Abiyyiin mormaa jiru ka biraa ka arrafamu hayyoota Oromoo maal isina waan hunda yoo wanni tokko ta'e hayyoota Oromootu wayyaanee wajjin qindeesse yoo Amaarri hiriira baate hayyoota Oromootu qindeesse sila OPDO tana jalaa garamumatti bayan akka ummatti jiraatan amma keessattuu namichatti taayyee jiran tana jalaa mee garamumatti jiraatan hayyoonni Oromoo eessuman jiraatan akkamitti jiraatan inni dhibee baran wan hiriirri yoo bayame hayyu Oromootu qindeessa Amaara kilili dhaqee Gondar dhaqee nama dhibaat yoo waakan Maqaleetti qindaa'e bar Maqalee Tigroota wajjin ka biiroo keessa oolu bar jaruma waan isin ajaa'ibu ka Amaarraa wajjin biiroo keessa oolullee jaruma qindeessaan kan jedhan immoo duka komatan hayyoota Oromooti an kana dhibu hunda caalaa biiroo keessa isintu wajji oola ummata naafxanyaa kana jechuudha dhiigan isinitti maka dhiiga yoo taate firooman OPDO wajji qaban malee hayyoota Oromoo wajjin qaban fakkeenyaaf amma haati Jowaar Oromoo shawaati abbaan Oromoo Arsiiti firummaa wayii Amaara irraan qabu eessatti dhaqee qindeessa kan firummaa irraa qabu isini firummaa ka qabu Amaara irraa isini eessatti dhaqee qindeessadha yaa eessatti qindeessame nama dhibamu yeroo waa barreessitan yeroo hayyuu Oromoo arrabsitan itti yaada warri akka taayyee danda'a kun sirritti itti yaada itti yaaduu isin barbaachisa sirritti itti yaaduu isin barbaachisa argite maaliif atuu kaniitiin ta'e Amaaraa hin jirta ka Amaaraa walitti dhufeenya qabdu Jawaarin ka haati isaa Oromoo ka abbaan isaa Oromoo ka niitiin isaa Oromoo ka ilmi isaa Oromoo ka Oromoo wajjin oolu ka sa'aa 24 afaan Oromoo qofaan poostigu ka bakka dhaqe hunda Oromiyaa keessa deemu garamiin Gondaritti qindeessa atuu kabiira wajjin ooltu Amaara wajjin hin shakkamne ati ka halkan bee Amaara wajji bultu hin shakkamne ati ka niitiin ta'e Amaaraa hin shakkamne ati ka haati ta'e Amaaraa hin shakkamne Jowaar akkamitti shakkaman na dhibaa baran isuma dhugaatti kan Jowaar biyya bulchaa jira seetamu waraana harkaa qaba seetamu akkamitti dhumaatii ummata Oromoo Jawaartu qindeesse jettee yoo barreessitu dhamaatu akka taayyetu xiqqooman qaanfattu xiqqooma isii arasheemna namni barrabbii waan morma kanasitti kenneef gamanas waan achiin dhufu gamanis waan asiin dhufu yoo akkanas waan achiin dhufu yoo barreesse zoorte
هاجما جمنا تلازم سكنة ماله شالفتة دوم أكا فرسجاري أبيتشوكو هالكني جويا هاجت دوم ستين كنيني فرسجاري نويو يلو لقامة بوتان أكنا يلو لا جمنا غورا يو جمنا بوتان جمنا غورا أتي دابكا أكرم ديم واجننا جوارتو ويانا وجين كندس نمني دوران جوارتو أمانة وجين كندس هيري ربانا جوارتو أمانة وجين كندس أكثانا جوارتو أمانة نال أبوكم يو جواري رامرات دوا mana yaada ki takla marela ki yomani aditi tuman ulengafa malak oyane jara hattesan simarachite takla imanot romo takla marre jiran sandaki takla mari jiran takla maro lagitini yalan takla maro sandaki yalan male halkari guya jowar yechan ole akuma naftanya nu takumata man gabbate jowar yechawde homa hingon jowar nama ashkarumma jara isin bath jowar nama hida isin bath jowar nama angot isin fid jowar nama nobeli kana isin gay jowar waye jowar ka kafamu qabu karatu argite balaq indese shirak indese marok indese odane jowar kana isin gay wan kana wan misil la kana isin gay jowar toko jowar ashkarumma jara isin bath ashkarumma jara أشكرهم جرا اسم باث جوار أنقط اسم فيده أرجته جوار 4 كيلو اسمك جوار نوبل اسم فوتشيس جوار أبا بيا اسم غورة جوار كمار فندر اسم غورة يجوا بدي تككمو بدي جوار ثرو جوار يو بدي كباته بدي يو كباته جوار يجوا بدي يو كباته جوار أوبيديو أنقو جرا باسو تكا بدي جوار كم أوبيديو أنقو ثرات نيوما جرا باسو بدي جوار كمو دكتور أبي نرات كيلو فيدو بدين جوار كابو تايه من هيد أتيباسو أماتو تان ملاك ويانه هاتتان الخاني قويا ويانه تكنا بدين جوار كابو تايه من هيد أتيباسو أنا كله كل أرجع دمته ألباتو بلوك إنكورا وانا أمبي كمون بلوك نمان كورا أبان فر أفمان قبته لكي إتمه دارات يو فر وجالا بلوك نقول مانه أبان فر أبي يوسف في أرجع تنارب سهودو هارسة سلام عليه بلوك نمان كورا وانا كله بلوك كوريتا إنقول هاودي سيتو ada gefatu jara wara bilo gorube siniti mujra dagatani jor amara awalan te malasan awala bilisom se akatal kani guya biyatti nama ajesa amerika tirina bajirti yechu badin jor qabu kanni badin jor qabu maqale dirsa kesan wayane dirsa kesan kawga didami torba isin garafa isin ergata isin goda ture maqale isin ragalchu badin jawar qabu yo jirate kan yo qabat wanni jawar opidio ti ballese yo jirate kanu wan bra wan ta konni ni opidio ti ballese yo kun immo baditay yo kun baditay jawarin fannifamu qabajo shakalumma jara isin basum baditanan hida isin basum baditanan angot isin fidum baditanan nobeli isin furachisum baditanan جوار فني فمو كوايو عرب سوق فامي يوكم بديته أكم موتو نما يادو تقط يو يادن غلط سلام غلط قالوا إسرتي بديته يرقفور أته أصو إسر سلام سمون كب دواته ماله غلط تكون سلام أكيادا كيرثاني ديتي أما إسم ماله نمني هنجرو فني سوفيتر أصو إسرتي دان تهما مرتي دوائرة لبساني ديم تاني murtii du'a irra lafsatanii bar gaafa engada ruufi moraashiyaa dem lafsanii deemta baay'ee nama gaddisiisa baay'ee kibra bisiin addunyaa kana gubbaa kibra bisiin yoo jiraate obbidiyoo of deeggartoota obbidiyoo qofa kibra bisi afaan amaaraatti kibra bisi yenna bakka yaallaqee bakka maa jechuu kibra bis jechuu kibra bisochi jechuun argite ummanni kabajaan beeyin galata hin beeyne yoo jiraate addunyaa kana gubbaa obbidiyoo fi deeggartoota obbidiyoo qofa wallahi suma dhugaa baay'itu nama galata si ool nama waan guddaa si ta'e du'a affeeruu caalaa wani nama gaddisu hin jiru du'a affeeruu caalaa qeerroo kaleessa karaa cufeetiniin aangootti isii fide hattoota tanniin arra
maqaa shaneetiniiti shane jettee bar shane jettee kaleetu walwaacha turte barri cufataa turre barri gadda barri cufataa turtanii bar yeroo qeerroon rasaasa dura harka qullaa dhaabbatu barri cufattanii fooddaadhaan galalaa turtanii bar taayyaa madhiiroof goote feesbuuka gubbaana qabaa ganna dhiisaa jettu kana barri gadda biiroo keessaa gurra qabanii fuudhanii hudduu keessa ol dhiitaa hidhaan turre aangorra jirtu gaafas maal abbaa kee hin dubbatin namni uu jedhee boo'eesii boochisee tiriin kaati amma maqaa baleessu kana hidhaa si baase qeerroo ati har'a shoror keessa goote qeerroo ati har'a shanee jettee bakka argitetti ajjeeftu kanatu hiriira si bahee hidhaa si baasee bar naa abuukum abiyyi hidhaa si baase seeta abiyyi hiriira si bahee seeta gaafas abiyyi barka finfinnee jiru walgayii paarlaamaa irraa fee barbarreen gaddaa ka amma goota ta'ee badhaasa noobeelii fudhate kun walgayii paarlaamaa irraa hafne waggaa kana ana yeroo tokko bar ijoolleen hin jedhuan waan ijoollee xiqqoo jettu gidii tokko yoo waa jechuuf bar hayyoota waa jechuuf tokko laaltee dhabdaa nama anamma abiyyi kana arrabsuuf warra akka yaayaa warra akka istaadiraayyaa abbaa macaa kanaa dhaba wallaahi siraawwan jedhan yeroo tokko gidee feesbuuk gubbatti ijoolleen waa isiniin jettu abiyyi yaadadhe kolfa dhugumatti kolfa ini animmoo waan akkasiin jiru beektaa gidee sirritti aare malee dhuguma rabbiititti argite qabsoo maalitti beeytanii yoo akkas taatanii akkana taatanii duutan malee yoo isiniin jedhan insaan hodha nama maaliif yoo akka carraa maannaan jira nama yaayaa nama baay'ee jaalatu tokko istaadiraayyaa abbaa macaa nama baay'ee qabu tokko nama yaayaa onirraa jaalatu isiniin hin jiru jaraaf isin dhabna qabsaa'ota akkana hayyoota akkana kanaaf isin dhabna wallaatota kanneen immoo isinumatti isin arrabsina malee isin galaara so abiyyiin amma isin goota afrikaa fuuldurri ka'e feetanii kun nama walgayii addawaawii sodaatee hafe viidiyoo raga barreeffama jira kan fakkeenya isin yaadachiisu yoo ka barbaadan ta'e gaafa maammen arrabsaa oole wayii isin galaara abiyyi jechuun isa bar goota wanni isa godhe oromoodha sababal'aa kana malee aangootti dhiibee warra isa fide warra akka lammaa warra akka jawar kana malee laraasuu goota annabbare gaafa ertiraa turellee abiyyi qawwee mabaadhataa ture malee rasaasa akka dhukaaseen beeku maa viidiyoo hin agarree ijaan waan argitanii barisi reediyoo yookiin magganaanyaa baachuu ture malee rasaasa takka diinatti dhaheen beeku oromoo hidhuu oromoo basaasu oromoo ajjeesu kanuma waan irra ture waggaa 27 kanumarra ture isuma dhugaati kanaaf ragaan kun abbaa isaa dheengadda osoo qufaa qabu akka haati isaa amaaran taate akka hin himneef ajjeese abbaa maal godha kana gantummaan kana jaalati jira maal abbaa keessanii fiddaan dhugaan jiru kanuma abiyyi nama abbaa ofii ajjeese miskiina qotee bulaa maal jechaa ture haati tiyya sabboontu oromooti sabboonummaa gootummaa haadha tiyya irraa baree haati tiyya oromoo shawaatii jechaa ture kalee mootuu argitan waan jedhu amaaraa no nafxanyaa no jetteen faranjiin biraa amaaraa gide akka abbaan haati amaara ta'uu hin himneef abbaa ajjeese abiyyi abbaa isaa gantuu akkana gantummaan kana caalu hin jiru kana jechuun immoo badhaasa isaa itti hinaafu miti abiyyi abbaa ajjeese jechuun badhaasa isaatti itti hinaafu miti badhaasa argachuun waan biraa nama ajjeesuun waan biraa maa abbaa qofa ajjeesaan jiru fi akka tokko wanni abiyyiin qofa isaa hin jiru ilmoon abbaa ajjeesu abbaa irratti du'a labsu maal godha oromoo biraati oromoon tunuu na dhibiyaan yeroo tokko na dhibdan warri oromoon abiyyi du'a nurraa dhaabuu qaba hidhaa nurraa dhaabuu qaba jettan kun na dhibdan yeroo tokko wallahi na dhibdan nama abbaa marfee waraanee hin ajjeesu akkamitti asirra haa dhaabuu feeta yaa namni abbaa ajjeesu akkamitti shanee jedhee akkasin hiine feettaati yaa maayetta na kam jette nama dhibdan isuma dhugaa nama dhibdan baay'ee tokko baay'ee namni tokko du'a si oolchuun dura abbaa ofii jaalatu qaba abbaa ofii kabajuu keessummeessuu maal jechuu waa jechuu akkas malee kanumaan alatti osoo asii maatiin isaa baadiyyaa keessa rakkataa jiru osoo ganti isaa ifaa hin qabaanne karaa nagayaa hin qabaanne argitee
si obbolessa olla yookiin obbolessa olla isaa jiru firoottan isaa du'anarraa dhaabii booyitina imimaanarraa haqii jechuu sirriiti jaran sinillee warri halkanii guyyaa abbichuu kenna du'anurraa dhaabii dhuma jirra hidhama jira jettanillee hin dhagahu namichi akkas abbaan isaa yoo fiqir jedhe maa abbaa isaatu hakima geessine maal sii godha namni abbaa isaan gaafatin finxiriyoo jettee dhumte dantaa kee hin qabu inni zinnaashii isaa ammatee rafuu malee maafi mushkila Itoophiyaawin oo baqaasu Itoophiyaawin bichaan hin tuqamin Itoophiyaawin hin tuqamin Oromoon dibbin yoo jette abiyyiin hin ilaalatu dibbin dhuma bakka fedhanitti dantaa isaati warrumaan isa faarsu kun yoo kotteen garagalte dantaa isaati maa anatu na faarsi jedheeni jira maa gabba yaa rabbi nama abiyyiin faarsu tokko amaarri ajjirtee osoo agarre waan inni yaa rabbi nu garsi anama hawwiin han qabu maali beeytani hawwiin han qabu namuma abiyyiin akka jaalatu akkatti faarsee abiyyi jecha nama arrabsu kana tokkochi osoo amaan harkatti du'ee argee qofa fedha abiyyi badaa gumaa nama sanii kafalamoo kafalu sila oromoon dhuma ooltimi rabbi dhiyeennuma kanatti nama abiyyiin faarsu tokko amaan harkatti ajjeesee nu agarsiisu hawwiikooti maaliifi badaa maal godha akka horii isa deeggaru kun uf argu osoo amma yookiin taayyama danda'a kana amaarri ajjeefte yookiin bakka waruma feesbuuk gubbaa isa faarsu kana amaarri kuchiifte laallee deeggarra jechuudha laallee tiniin deeggarra amaarri yoo ajjeefte warra abiyyiin faarsu tokkochi moo'ii yoo inni nama san gumaa kafalee nama isa ajjeese seeratti dhiyeesse hin deeggarra yoo inni akkuma amma dhuma akka oromoon dhufu kanatti callise Allah maasalaam qurxii hidhatte garaa kee hidhatte callifte jechuudha so rabbi yeroo dhiyootti torbaan kana keessatti warra isa deeggaru keessaa nama tokko amaar harkatti ajjeesee nu agarsiisu hawwiin kiyya kana hawwiin guddaan anama kana nama dhuunfaa kiyyaatitti akka dhuunfaa kiyyaatitti rabbiin kana na hawwisiisaa jira nama tokko maaliif oromoon waggaa 500 dhumaatuma jira hin dhumu waan ta'eef rakkoo miti namni tokko yoo du'e fakkeenya yoo ta'e namni akka taayyee kun yoo du'e fakkeenyaaf taayyemmaan kun osoo amaar harkatti du'e akkuma angaawota taawwan duutuu dheengada dhumtuu san black day jedhanii callisanii fi gumaa isaa qofa baasanii osoo amma iskandar naggaa taayyee ajjeese yoo dhugumaan nama isaa lolu kana gumaa akka kamalu taate murtii du'a itti murteessee yoo mataa irraa taatan kallacha dha'ee iskandariin ajjeese fakkeenya isinii fudhachuu jira yoo ammoo du'a akkuma inde talammadeewu bakka nama badii kana raawwatte qorannee seeratti kan dhiyeessinu taa'ee jedhame amma taayyee amaarri ajjeefte obbo Taayyeen ajajaa olaanaa ODP du'aan addunyaa kanarraa qaama hin beekamneen boqatanii jiru qaama hin beekamneen du'anii jiru nama isa ajjeese qorannee seeratti kan dhiyeessinu taa'ee yoo jedhan afaan keessatti godhatee warri abiyyi ko yeroo isaa callisee jiruu ofii jiraata qorxii ofii beekee yoo abiyyi yoo ta'u waraana kaafatee nama isa ajjeese lagga seenee baddaa seenee barbaadee as baasee uummata duratti fannise duuda hidhattee halkanii guyyaa abbichuu koo jetta jechuudha abbichuu nagaa qoreensi waraanini eessattuu nagaa fayyaa qoreensi waraanini halkanii guyyaa karuma sirbitu bakka yoo inni gumaa qabale injiru qaburmanni namni gumaa sira qabale injiru yoo callifte waan ta'e yaa rabbi taayyee ajjeesi wallahi agar maaliif qurxii beekuu qabna namni nuti ammoo inni beekuu barbaannu qurxii bakka maqlat waan dammoo maqrat takka baquu barbaanna takka kophattee waan barbaannuuf qurxii beekuun laazim maaliif garaan qurxiin beene diin abbaatii jedhe alii isaan isuma dhugaa isinitti maa jiru wallahi isuma yaa rabbi taayyee amaar harkatti ajjeesi wallahi maaliif haa oromoon qurxii beeku maaliif oromoon kun miliyoona 50 kun miidhamurra takkaan dhumurra taayyeen tokkochi du'e qurxii ufii beeku wayi qurxii ufii beeka wallahi qurxii ufii beeka dubbii tana qabata amma osoo taayyee amaarri ajjeefte illayyaa taayyee yoo amaarri ajjeefte yookiin fakkaata akka taayyee wayii yoo amaarri ajjeefte illayyaa taayyee nama yoo du'e hin miidhu maaliif tokkoffaa abiyyiin akka ummanni jibbu abiyyiin faarsee ummata arrabsaa jira yoo fedhe ummataan girrisaa jira yoo fedhe hayyuu oromoo arrabsa argite
ummata Oromooti fi hayyoota Oromoo walitti oofaa jirtaa jiru. So yoo inni du'e amma Oromolleen qurxii ufi beeka jechuudha. Akkamitti yoo jettan tokkoffaa yoo Abiyyi daddafee nama taa'ee ajjeesisan seeratti dhiyeessee fannise jechuudha. Murtii du'aa irra dabarte akka jiruun wanni nama ta'e hundi jiraachuuf jecha Abiyyiin deeggara. Walaa gaafii Finfinnee walaa afaan Oromoo afaan federaalaa godhi walaa filannoo minaamin ala tuul taa'ee ma deeggaran maaliif jiraachuuf jecha yoo du'ellee gumaan isaa akka gumaa sareen taaneef jecha Abiyyiin deeggara. Yoo mootu inni akkuma baratame obbo Taayyee Dantaa hoogganaa olaanaa ODP giddugala ODP qaama hin beekamne addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru qorannee seeratti kan dhiyeessinu ta'a jedhanii callisan mala baabataa abbaan laallataa jedhan filannoo biraan laallataa jechuu maaliif bilaashatti abbichuu koo jedhaa yoo duute du'a saree du'urra gumaan kee gumaa kalbii ta'urra argitee karaa biraan laallata yoo biyyallee ba'uu taate afaan keechuun callisuu yoo taate nama si dhaillee shigaa ishee koo jettee bira taata malee abbichuu koo jedhaa hin duutu jechuu so kanaafuu ergaan kun ergaa bareedadha nullee qurxii murata ta'a yaa rabbi taa'ee oolteen bulinii harka amaaratti ajjeesi maaliif waa'ee ma Abiyyi karaa sirriitti calallee adda baafachuuf yaa rabbi kadhaa du'aayin tun du'aa yabdu maaliif beeytanii taayyaa nama du'aa isaatitti hawwiin qabu nama haa jiraatu Abiyyi makana sirriitti adda baafanna yaa jira kenna wallaahi dhugumatti adda baafanna waan ta'eef yaa rabbi taayee harka amaaratti yaa rabbi ajjeesi osoo harkuma zinnaashitti illee du'e amaaruma jechuudha jaartii isaa filataa fi Oromoo filataa laalla jechuudha biyaansi yoo Iskaandar Naggaasa dhabellee harkuma zinnaashitti illee yoo du'e niitii isa filataa fi Oromoo isa jaalatu kana filataa laalla jechuudha يا ربي تاي حجس يا ربي يا الله يا كريم يا ستار يا ربي كيا سكرني كراما نوبلتين كراما راتكيلوتين كراما ورا مليلكين كراما ورا إبيبتين سكرني يا ربي كيا تاي حركة نفتنيات تأجس يا الله يا كريم يا تا أولتين بولني يا ربي تاي دنداكن حركة نفتنيات تأجس قرطي ما أبي كان يو الدبافن يا رب حركة نفتنيات تأجس نبي الله مسألة يود وقولين أو كلشة بويا غاري كبرنا دكتور أثرين تمرني جرو باقي سنجارة يو أرانا ما رب سمالي أني أن أثرين باقي مسكينة بكفيت الألدو ورم ما قفان سجارة في تقولوا جل سنستي نمو متى نمو ما قفان سجارة يا ذاك يا مو بفارتين دمر فدا أكل أنفاق ثانية تجيب بعدين كمان أبا فيت ورنا أعرف تا إرجع جدي أنا